wanti baay'isee guddisee garaa koo gube kitaabni faarfannaa koo waggoota 30 oliif irratti barreeffachaa ture na jalaa gubachuu isaati. Faarfataa Kabaa Fidoo. Waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Jaallatamoo maatii Waaqayyo. Hordoftoota Rabuunii Miidiyaa yeroo gabaabaa gidduutti hojii kan eegale yoo ta'u, hafuuraa fi gabaasaalee adda addaa qabanii dhiyaata. Kanaafuu chaanaalii Rabuunii laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan yaada keessan fidan akka nu qaqqabsiistan jaalala gooftaan isin gaafanna. Har'a waa'ee manni obboleessa keenya faarfataa Kabaa Fidoo jalaa gubate irratti oduu isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin akka turtan jaalala gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin affeerra. Wanti baay'ee na gube kitaabni faarfannaa koo gubachuu isaadha. Waaqayyo keenya inni obboleessa keenya jaallatamaa faarfataa Kabaa Fidoo balaa hamaa deddeebi'aa irraa oolchee ulfina guddaa haa fudhatu. Ijoollummaa irraa kaafnee faarfannaa isaa dhaggeeffachaa guddanne. Nama dhiigaa fi lafeen isaa wangeelaan ititedha. Jireenyatu irraa baratama. Nama gaafa hundumaa cichoominaa fi kutannoo qabudha. Keessumaa aarsaa inni wangeela lallabuudhaaf kaffalee ibsuun nama dhiba. Sobaaf ija hin laafu, garaaf hin jiraatu. Balaa ibiddaa mana faarfataa Kabaa Fidoo itti mudateen qabeenyi tokko otoo hin hafiin akkuma suuraa irratti argitan kana bifa baay'ee nama gaddisiisuun barbadaa'e. Baay'eenis kan gadde kitaaba faarfannaa waggoota 30 oliif faarfannaa irratti barreeffachaa tures faarfannoota 500 olii wajjin jalaa gubateera. Waggaa tokko dura ture balaan lolaa qabeenya baay'ee duraa kan mancaase. Waggaa tokko booda immoo balaa ibiddaa qabeenya jiru guutummaa isaa jalaa mancaase. Jecha inni jedhe keessaa wanti hedduu laphee na tuqe. Waaqayyo inni maatii koo naaf oolchee galanni guddaan haa ta'uuf. Erga jedhee booda wanti hundinuu gubateera. Garuu hunda keessaa kitaabni faarfannaa koo gurguddaa arfan kan waggaa 30 kaasee jiru na jalaa gubachuun isaa hedduu na gubeera jechuu isaati. Kanarraa wanti hubannu qalbiin nama hafuuraa yeroo mara waan hafuuraaf dhalootaaf ta'urra jiraachuudha. Kabaan jireenya jiraate har'a ga'ee keessatti jiruu ergamoota durii yookaan ergamoota wangeelaa durii nama qooddatedha. Itti tolee utuu hin ta'in itti badaa tajaajile. Faayidaa baay'ee kan biyya lafaa barbaacha nama arraba dheeratu miti. Utuu faayidaaf nama jiraatu ta'e siraa dureessa biyya lafaa ta'eera ture. Garuu dhugaan galeeraaf. Sanatti waan cicheef biyyi lafaa haalaan hin mijanneef. Ayyaanni Waaqayyoo garuu jabeessee isa dhaabeera. Bakka hojii isaa mooraa seminarii Makaana Yesuus keessa mana kutaa xiqqoo tokko kennamee fi maatii isaa waliin keessa jiraata. Bara darbe yeroo lolaan mooraa sana nama 7 galaafate inni keessumummaaf maatii isaa waliin mana namaa deemee jalaa hafe. Kana ijaa ba'uuf seexanni guyyaa kaleessaa mana isaatti sababa rakkoo elektirikaa ibiddaa itti ajajus yeroo lammataaf maatii isaa waliin balaa kana jalaa ooleera. Bishaanii fi ibiddaan lolus seexanni isa hin dandeenye. Yeroo manni isaa gubatu waldaa Gullallee Afaan Oromoo tajaajilaa ture.
kabaan dungoo dhaloota kanaa ta'ee utuu jiruu jireenya tajaajila isaa walgitu jiraataa hin jiru. Manni inni keessa jiraatu isaaf hin malle garaa nama nyaataa. Sunuu dabtarii faarfannaa isaa utuu hin hafiin waliin gubateera. Yeroo ammaa dormii barattoonni shamarranii ijoollee boqonnaaf keessaa galan keessaa maatii isaa waliin buufatee jira. Balaa kana carraa godhannee kabaaf sii jirra yoo jenne rakkina kana seenaa gochuu dandeenya. Nama dhalootaaf jiraate kana haa xiqqaatu mana mataa isaa tokko akka qabaatu gochuu ni danda'ama. Dabtara baankii tumsa obboleessa keenya faarfataa kabaa fidoof maqaa namoota 3 luba Fiqaaduu Beenyaa, Paaster Dandanaa Margaa fi barreessaa yookaan lallabaa Eebbisaa Baayisaa baankii daldala Awaash fi Oromiyaatti banamee jira. Kanaaf iyyuu hundumti keenya akka viidiyoo irraa argaa jirutti daftaroota baankii kanaatti tumsa akka gootaniif jaalala gooftaan isin gaafanna. Koreen dhimma kana hordofuun haala mijeessaa jirtanis galata qabdu. Nuyis akka Rabuunii miidiyaatti faarfataa keenya baay'ee jaallannu kabaadhaan baga Waaqayyo si oolche jenna. Kabajamtoota Rabuunii miidiyaa, gabaasa waa'ee obboleessa keenya faarfataa kabaa fiduu irratti qindeeffannee amma yoonaatti isiniif dhiyeessaa turre kana fakkaata ture. Amma qophii biraadhaan walitti deebinutti nagaa gooftaan nuuf tura.